tokkoon obbolummaa wal qabnaa jedhanii nu fuudhanii achi nu geessanii kabajaan jiran mala kana bakka Oromoon tana Harargeen nu gaachuu isinii galee Harargeen kana jaalala kabajaan ulfin siyaalaa kaanis teessanii aanan si obaasanii dhuganii nyaatanii nu waliin kolfanii taphatanii waan jiru mara walitti taasifnee akkasitti biraa dhufnee jechuudha. Kanaafuu an amma galatoomaa jechuun barbaada dhugaa dubbachuuf galatoomaa jechuun barbaada ummata naman tuffanneedha. Naman tuffatan hin beekna waan ta'eef bulchiisonni argee naman tuffatan hojii isaan hojjetaa jiranis irra deemnee arginee jirra waan magaalaa keessatti namuu waan hojjetaa jiran baddeessaa keessatti ciroo keessatti bakkee biraallee deemnee jirra odaa bultuum aanaa odaa bultuum keessallee deemnee jirra arginee jira galatoomaa jechuun barbaada jabaadhaa kana caalatti akka jabaattan wal jabeessitan tokkummaa keessatti gahee tokkummaa obbolummaa Oromoon maalii akka bahattan asumaan dhaamsikii isinii dabarsa kan sanirraa hafe ammoo waan uf dudduuba anaa soynu nu waan fuulduraa qofa haasoynaa fuuldurri keenya fagoodha ganaadha deemsi keenya fagoodha ilaalchi keenya fagoodha leenca maal gooti sareen baay'attulleetti ribaaroo isinii galee akkasanii homaan jennu galatoomaa isin jechuu barbaada. Next time I'm come to Harargee keessallee Dirree Dawaa Awwadaay Dirree Dawaa fi Awwadaay Harar ni dhufaa jechuudha. Ni dhufaa wal agarraa waliin taphannaa waliin gammannaa aadaa keenya walitti himnaa isinii galee ganaa Oromiyaa guutuu deemuuf taa'a. Akkasuma Jimmas ni dhufa Wallaggas ni dhufa Shawaas ni deema isinii galee Oromiyaan bal'oodha. Oromiyaan guutuun ardiin Oromiyaa asirraa kaatee haga Walloof Jimmaa bakki kamtunuu mana kiyya ammoo deemuuf abbaa fedhe tokkochan gaafadhu nama tokkotti simuus hin barbaachisu mana kiyya Oromoon mana kiyya Oromoon ummata kiyya obboleeyyan kiyya Oromiyaan dammoo mana kiyya kanaafiyyuu abbaa tokkochatti hin barbaachisu abbaa tokko birallee onnachuu hin barbaachisu waliin taphanna waliin dhufna seenaa ilaalla wal daawwachiisna waliin kolfinee hojjaana jechuudha. Kanaafiyyuu hin dhufna isinitti isinii galee akkas isiniin jedha ganaa waa hedduu argitanii kanaa olii isiniin jedha inshaallah Oromiyaa keessatti maaliif namni laal haasawaa miti ayinoo naaf gala haasawa osoo hin taane nuun an haasawaaf akkana minamina dubbiidhaan osoo hin taane asirraa miidiyaa bichaa iyyuun osoo hin taane miidiyaadhaan afaan banuu osoo hin taane an Ibsaan Abdulqaadir jechuun takbaariidhaan waan jedhu tokko nama takbaariin godhu malee namaas gubbarraa arrabaa fi dhaadannoodhaan haa jedhee afaan banaa ooluu miti. Isinii galee sodaa takka hin qabnu ilmaan waaqoo guutuuti isinii galee jaarraa abbaa gadaati. Ibsishaa Abdulqaadir Abdaa Huseen maal eenyu akka ta'e namni beekuun beeka isarraa dhalanne sodaa takka hin qabnu Oromiyaa bakka feene deemnee bakka feene ollee bakka feene keessa fataa jennee kabajaadhaan jaalalaan deemnaa jechuudha. Haasawwan baay'isinuu miidiyaa irratti dubbii qofaa jecha qofaa isinii galee taggodhuudha waan jedhan san afaaniin godhuudha akkas ta'a. Hin dhufaan bollee biyya jeenaa akkamitti hafa Amboo jechuun biyya dhiiraati biyya Hacaaluu Hundeessaa akkamitti hin dha'e wallaan dhaqa hin dhaqa hin dhufa kana isiniin jedha haasaa miti dubbii miti akka dhiiraatti gabbu'a hojjedhaa. Miidiyaa qabattanii hin taa'ina foolowara gurguddaa qabattanii dhugaa rabbii foolowara gurguddaa qabattanii waan biyyi teessan keessa jirtu yoo waan biraallee poolitikaallee keessa seenuu baattan waan biyyi teessan qabdu waan ganda keessan jiru miidiyaa irratti fidaa yeroo kanaa miidiyaan walitti agarsiisan walirraa gurguratanii irraa bitan miidiyaadha. Miidiyaan waan guddaadha waan guddaa ittiin hojjetuu dandeetta miidiyaa sooshaal miidiyaa jechuudha. Kanaaf silaa as ka jiraadhu ta'e an biyya ormaa jiraaf malee silaa Oromiyaa keessa ka jiraadhu ta'e waa hedduu akka hojjedhu hin beekaa jechuudha. Yeroo xiqqoo torbee lama keessatti biyya kana dhufe keessatti
وأنا وجدها جروف وأنا روميا وأنا أرومون قبض روميان قبض أرجسيسا جروفان وأنا تقط لارومتي سنيغالي أنا ولا جرا أسمان اللي لغار بتشوراف أصلي كي يويل كام أصلي كي يقلت ومسنجة شور بعدا سوداني اللي نخبجة إتايت هالكنين دفنه سان تار تروفنه وامبراتي في متي سانيولي تك سيمان نانو غورن سانيولي تك نخبجاني سين بينا قلت ومنانجة شور بعدا ور أصلي mana sani داينه mana هذا يسارك لالي أتشبولي nutti qalanii nu kabajanii nu bulchanii nu nyaachisanii nu affeeranii nu gaggeessanii jechuudha warra asli jechuudha mana haadha isaa immoo rabbiin warra jannataa isaa godhu rabbiin araaramuu fi jannataan isaa qubsiisu sin jechuudha barbaada obboleessa kiyya galatoomi soddaa kiyya sin jechuudha barbaada silaa keessa ture katamaa san isinitti agarsiisee bareedaa garuu sa'aan taane galgala dhufnee galgala dhaynee saniifiyyuu bulleetuma baane waan ta'eef galatoomi sin jechuudha barbaada warra asli tayya warra itayya akkasuma warra cinu gargaaraa ture nama hedduu jira dhugaa dubbachuuf karaa kana gubbatti namni martinu gargaaraa turanii galatoomaa hunduma keessa isin jechuu barbaada soddaa kiyyatillee galatoomi absheerii deemee sallaa kottu arsii keessa bakka baay'ee deemnee isin agarsiina. Mati dabar ini biaya kertanya dah kalau tu berapa dah? Aleko, cak. Tadi waktu ama arah unu manjir tanam bas-bas ya tani kamera dulu mulai tani gak biaya galtan andi si karimeter aku mau korang itu kau berapa nih itu أنا برا ملي أشوف جرا يورغار بني دو تراثنا جرا بيت ملي kamera dulu mulai dah kalau tiada terregat artan يا أنا برا kayak artan ya jiratin dalagan jiratin jolle ke zaman jiratin kamera dulu mulai dah naik sini jadi anam tu nama ya dulu mulai dah naik sini biang sama ini nak Dubai ti almost namni sindur sana ma urusan enggak utopiteni kayaknya jirtan famous ira karena dubartin ini mah toko kana jirtan number 1 number 2 toko fara jirtan karena di rota wali gala ka ummat Dubai itu uranile topiteni kayaknya jirtan Biansi Nasri Mubarak Kiar Kia kuni warriyo sindur semana family mah sunni leo sindur وقاكي حبيبي أتبر حاجة فدا يوتي بنا ما هم يادو برجران كل رابر سريجت كم ولا إن شاء الله وقارو بتشوف قارو بران كاتب بدي ميديا من زمان ما أدري لايف إنسان جدا إنسان وفيديو اللي ورا باي ذا واي مالي بدنا كتيرو وعليكم السلام والله ينبيكون إنه ما بقى نفو لايف إنسان يوم جري يوم أنا قال لي يجول لنا تنفو بيتا أوبسناني فيليانا إلا الله يروح بيتا جري فاني بقى بيرو تاي دمو سكالنا ما وان باي يسنو أي متشنيم أبشر أبغى كامارا كونو أما أنو كتاب وهي بريزا رايو أيري ورا دبي كون دبي في كلام بنا مرفه أبتدي فجور والله كرفت أيوته كنت كان كيما أكاد تسيب بسنا ده سيمو أصلي أما أيري نجيرو يعني نثودا أجدا جولنا ترياتو ودا ورا منك أبو ورا كذاني كني ماله جولن دلال توبين كونيني ومكرا منا كفراتو يادو تهي أنا كذا قدي بقينا ورا دبي هوت دي ثاقي ما أيري ديفي روها والله نبي بيجرا كم بيتها ما نجتش وقرأتي بريد بس أسيب جتش منونك دوانت أكم قونا هادو مكاي وابا بريسه ما كتاب ما سينا جيرن نكيال لي كوتو أنا مسنجد كوتو أنا مسنجد كوتو نمني وان كابو ستبو قرأتي وان كابو بيجرا سديبسه سيتم روات تجرتو جتش سفارة بتنامي كمامي مانا مدام نين أيامتي في رمضان قافت رفتو لا ونمتين دندام ننجرو باي ذا واي
ما جت ورا دبي ما كومنتي بريتها دفو أنا ما سنجد كوت يا ورا دبي كوت دوغا كوت أمرا كومبر مسكين دلعا ورا mana madam دلعا في كامباني gara-gara دلعا في دلعا تاي ورا غود تو يو أما كرا أيرين جرابا بده سينوا هون بيتني باريس بيكي ودفنوا كوبر منكم نجا فاتي mana madam كومبر ورا كاديكو يوانا جوكو بكا كانوا مجري إن كانوا فمو أنا ندرينجر كونجرا باجت أتقارو ما جايدو فهارا زينا دي زيدو فوق قلبي نيا دي كم يتا أرا وجين كوتو مسينجا دي سيريستن فيني دي ما أن كتاب إبتدي سورة فواجي تقولوا له باك مبارك ها أنا كتاب إبتدي سورة فواجي تقولوا له فا أرا سينا دي وانا وجي مرة وانا وايت مرانزان كيكي إيكا ولين سورة كاتا مالف بيتا ياما يوشن جراني كن في